Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan keenyas obbo Abrahaam Kullee fi obbo Girjaa Boruu Sheekooti. Obbo Abrahaam Kullee fi obbo Girjaa Boruu Sheekoo qophii qabamuu hooggantoota TPLF fi akkasumas filannoo biyya keenya keessatti deemaa jiruudhaan laalchisee marii gabaabduu isaa waliin goona jennee abdannaa. Marii kanas kan qopheessee isinii dhiyeessu ana Shannaa fi Goljaati. Sirba isa kanaan booda walitti deebinaa. Ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedha. Laayikii fi sheeris gochuun dagatinaa. Ulfaadhaa. Iko dirmana tabe rugankos ifate bahu eyenda tabe adunya na findir matu dugukan sanye fumati uturawatu kainko digame hafe ilmorma sidajarate odanku kufe kalate Ganentitu falmiko kalmananga karate naftu nyate moduge titola namne be yasafalmatu Kena jirachun itimundatu yesi gara kutate bishara foto gabisa lomo ya walinkahe adawe hingodansisa tikimanati odufte ulaga malinchalisu jagosa lefakawane afanga lufindubisu nyate modugeti tola namne biya safalmatu busana barsekena kananini sanawatu anole talago enyoti rampata ina boti kenya guma safiyata kararati digli baratota oramo Oromo mafayana gana mafawakena mademe infalmo tuwa kangasa tifata nyapa firadowa Oromo lamiko fidi biya kiftawa namne be yasafalmatu busana barsekena jirachun itimundatu yesi gara kutate bishara foto gabisa lomo ya walinkahe adawe hingodansisa tikimanati odufte ulaga malinchalisu jagosa lefakawane afanga lufindubisu nyate modugeti tola namne biya safalmatu busana barsekena kananini sanawatu Arjatuna
Sunartanyaaf mataane tukufa Tukumaan Oromoo jabaate tifufa Yeroona jira fuuldurri nufifa Oromoo lamiko mudii waawayee tofa Anoolef jaalatoo eenyuutu raanfata Dhimna abbootii keenya gumaa safiyyata Karaarratti gobe dhiigni barattoota Oromoo lamiko yoom kan obaafata Oromummaa fayyaa nagaa namaaf waaqee nama deemee yookaan mukuuwaa dhangaasa tikfata nyaapaaf irraa dhoowwa Oromoo lamiko fidii biyya keef dawaa Yoyya akkam jirtu uraagaaf maatti. Yoyya nagaan jirtanii nagaan baga nagaan nu eegdane. Ulfaadha wayyama. Keessummoonni keenya dhiyaataniirtanii ulfaadha wayyama. Obbo Girjaan Boruu Sheekoo uraagaa hangafa Gujiiti. Obbo Abrahaam Kullee maatti yaa'u isaanii itti aanaa maatti waan anis maattiidha. Kanaafuu gara gaaffii keenyaatti deemnaa sududumaan gaaffii keenyaatti ce'aa xiqqoo qoosuu barbaadeeti waa'ee uraagaa maattii fide. Kana keessallee adoo taphannu gedoo waan jette Kontomaa daarimuullee numa qabnaami. Kontomaa daarimuun tuni balbala jiru lamaan sanii akkasii koomandoo santi jechuudha sunis. Haa ta'u mee maaniif kana kaasee tanuma keessa adoo taphannu gedoo waan daganu itti jedhan gedoo. Akkas. Mee gara gaaffii fi isi godomaan sun garaa miti. Gadha waan garaan dagannu jetti. Waan garaan dagannu jechuusi. Dhugaa sunillee. Mee gaaffitti seenna qabamuu olaantoota TPLF dhagahamaa jira. Qabamuu isaanii kana isin akkamitti ilaaltu? Badii Oromoo irratti taa'ee biyya san keessatti taa'ee maraa fi TPLF callatti itti gaafatamuu qaba. Mee uraagaa irraa jalqabnaa uraagaan nu haa jalqabu jennee jira. Hayyee ulfaadha horaa bulaa. Hangafa beekaa maadhaa beekaa guddaan guddaadha diqqaalle guddisaa horaa bulaa jenne warre gaaffii dansaa gaaffii gaafatte akka karaa karaatitti irraa hubadhaan immoo yoo waan amma biyya keessa deemu jiru kana warra amma jaarrolee Tigree kaduri warra TPLF keessa turan kan waraana san keessa itti mataa ta'aneet hayyoota ta'aneet jaartilleen kan warra achi keessa ture garuu amma isaanii bakka baqatanii bakka itti dhukatanii qabamanii dhufanii seeraan dhikaatanii jennaa jedhanii oduu naa dhageenyu kun waan dansa maaniif warri kun silaayyuu gaafa amma qeerrooni itti fuftee falmata gootee gaafa isaan aangoorraa buufte sani gammadi gaafas jalqaba garuu warri kun higa gaafa saniiti maafi garraa turan lola abiyyitti marse itti labse achin duuba waan ka'ee dhukatanii baqatanii jaarroleen tuni boolla keessa turanii boolla san keessaa amma barbaadanii isaan qabanii as fidan garuu yoommoo kun waan dansa
qabamuun isaanii waan dansaa seera dhikaasan isaa waan dansa. Garuu yennaa ilaallee yennee duuba deebinee taarika isaanii yennaa ilaalle Tigreen gaafa biyya qabatte maantu hojjete? Federaala uumte seera federaalaa tumte seera federaalaa sanirratti maan tolte damee OPDO le uumte. Damee OPDO le uumte isaaniin immoo isin karaa keessanii bulfadhaa. Sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa keessa jiru federaala kana jalatti akka inni bulu goosisan. Garuu maane warri burqaa sistemii sanii gubbaa ta'u isaan. Amma bisaan tokko beeyta namni bakka burqaa inni ba'uun yoo irra teettee booressite warri isaanii jalaa bisaan attamii dhuga innaa innee gaafanne bisaan boora'e. Bisaan boora'e dhugan. Garuu warri kuni nama keenyarratti lafa balleessanii bulii namaa diiganii qabeenya namaa irraa guuratanii jiruu nama dhuuganii biyya san keessa bulchaa turan. Garuu haa ta'u malee qoodi harka 100 keessaa qoodi harka 80 olii warra OPDO'ti. Kuni wal dhossinee wal sobnee walirra dabree kaaneeti namni nu balleesse TPLF callaa jenneeti bira dabruu nu barbaachisu. Walitti dhugaa walitti hamnee dhugaa san wal amansiinneetiin waan boora'e kaan qulleessaa deemna malee akkanaa warra duri balleessaa nama saba keenya keessa deemanii ijoollee teenna guuranii akka isaan kolaafaman ka godhaa ture OPDO malee TPLF callaa miti. TPLF harka guddaa keessaa qabaattu malee harka caalaa namni bakkee namni keenya oole ka beeku OPDO. Waan namni keenya dalagaa jiru ka beeku OPDO. Bulii nama keenyaa ka beeku OPDO. Qabeenya nama keenyaa jaarsaaf jaartii ka beeku OPDO. Warri kuni warra sanii walta galanee kan lafarraa nu duugaa baay'ee warra san. Warri kun immoo yeroo ammaatitti maan tolchan isaan immoo bifa fi jijjiiratanii kunoo nuti nafxanya biltsiginnaa jedhaniitiin biyya keessa ammallee nami lafa daasaa jiru nami lafa raasaa jiru warra kana. Bulii nama dhooggaa nama higa ammaatu dubartii teenya wanni ittiin gudeedamu. Jaarsa keenya ka ijjeessan. Dargaggeessa keenya ka ijjeessu. Tigreen gaafa kaan buute eenu nama higa ammaatitti bulii dhooggaa nama keenya jiru. Karammoo wal sobuun dhiisuu nu barbaachisa. Walta dhugaa himnee nama ammaa tanaan nutti jiru. Nama ammaa tana nu balleessaa jiru. Nama ega ammaatitti buliin dhoowwaa jiru. Bulii teenya nurraa duugee guuree balleessaa jiru. Eenyu akka ta'e walta himnee wal beeksifnee akkasitti fudhachuu nu barbaachisa jedha. Ulfaatu wayyame Girjoo. Mee obbo Abrahaam badii amma waan Girjee jedhe dhageessee jirta.
badii waggaa sadii darbe kana Oromiyaa keessatti deeme badii kanaan dura waggaa 27 hojje warra TPLF qofattu je yoo jenne badii waggaa sadan Oromiyaa guutuu keessatti deeme ajjechaa caalu Oromoo mana hidhaatti amma lidatuun ayyaaloo waan dubbate dhageessanii jirtan jedheen abdadhaa lidatuun ayyaaloo akka jedhetti manni hidhaa Itoophiyaa akka Biraanuu Naggaa Oromoota mana hidhaatti argee mana hidhaa waan guutaniif nan qabsaa jedhee Oromoorra qabsaa jedhaa bosona seenee har'a aangoo argatee Oromoorra qabsaawaa jiru Oromoorra balleessuu jettaa jiru kana amma gaafa gaddaa lidatuunis mana hidhaa ture gaafa mana hidhaatii baay'ee maal jedhee interview dubbate irratti Oromoon mana Oromiyaa keessa hagaa ol ajjeefamaa jira hagaa ol mana hidhaa guutee jira hidhaa ragaa baay'ee mana hidhaatii nama baay'ee badii amma waggaa sadii kanaaf amma jiru kanaaf namni itti gaafatamu TPLF ammas itti gaafatamaa jira moo Oppidiyoon waggaa 27 kaawwatoo hujamirra bilisa turan jettee abdatta kan akkamitti ilaala namoonni tokko Oppidiyoo Oromoo ta'anii Oppidiyoo bilisa godhanii TPLF callaadhaa jedhan aan akka kootti akka kiyyatti wanni kana kaasuuf maali TPLF asoo kiyyaa qabdee fannistee fixa nan galchu TPLF garuu Oppidiyoon duruma bu'ummaan hojii isii hojje waan beekuufan kana kaasaa jira mee akkamitti ilaaltu obbo Abrahaam horrible galatoomi gaaffii gaariidha gaaffii kanaanii akka lamatti ilaala tokkoffaani warri amma TPLF lammaffaa PP haa jennu malee warri PP haa jedhu malee isaan TPLF isaanuma keessaan bahe muuxatee keessaa bahe akka isaan jedhanutti isaan bilisa namni tokko gaafa mana murtiitti dhiyeessan yookaan balleessuu dhabelle inni fi qulqulleessu seeratti itti murteessee yookaan bilisa isa godhe yookaan yakkamaa isa godha. Kuni ka seeraati haa jennu warra seeraatiif haa dhiifnu. Garuu akka nama lammii biyya saniitti akka saba Oromoo ilma saba Oromoo tokkootti akka allaalu badii TPLF itti gaafatanuuf har'a TPLF barbaadan jaarsa hurraa'e jaarsa gartee ganna 90 ganna 80 olii ona keessaan fuudhanee huno qabneerraa jedhanee asi gadi dhiyeessanee uummataan burjaajessuu irra yoo sirni jiraate seerri lafa sun jiraate badii suniif badii ganna dura gara kiyyatti akka kiyyatti badii ganna 24 ka waliin balleessaa ture ka ilma namaa dhaqee manaan basaasee hiisisaa ajjeesisaa ture Abiyyi mataa isaa Abiyyi mataa isaatu koortii seenuu gartee koortii seenuu qaba. Yoo achiin qulqullaa'ee baay'ee malee Abiyyi mataa isaa wanjala keessa jira. Warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa, warra akka Juneedii Saaddoo, warra akka Maammed Ali Mo'eennu jedhamu ka Juneediin dura bulchuu, warri akka gartee Xurunaa Maalii jedhamu kun hundinuu wanni bulchitoota Itoophiyaa keessa jiru. Tigree irraa jalqabii, Amaara irraa jalqabii, Beenishaangul, Walaayittaa, Sidaama, Oromiyaa waa hundaa walitti qabiiti. Bulchitoonni jalaan qabii haga olitti hundi isaanii warra kiriminaalii warra gartee balleessaa dhiiga ilma namaatii harka dhiqatee jechuudha. Yoo dhugaa dubbate. TPLF aangawoota TPLF qabneerraa jedhanii isaa haasawan yoo seerri jiraate man jalqaba isaa hidhamanii
warri baqate kun barbaadame itti dhufa ture. Seerruun jiru nami seeratti amman waan hin jirre. Warri gartee hidhamu, miidhamu, ajjeefamu Oromoo argane Oromoon mana hidhaa guutee manni hidhaa afaan Oromoo dubbata jedhee gaafa addunyaan dubbatu namichi amma reefu ati jettu sunni Biraanuun anu dhaga'eera dubbii inni dubbatu. Hidhamee mana keessatti wanni an arge manni hidhaa hunduu afaan Oromooti. Biyyi tun baddee hidhamuu Oromoo maal biyya balleessa jiran. Melaale haga biyyi kun biyyi haga uummanni biyya Itoophiyaa sun keessa jiru Oromoo irraa nyaatuu malee ajjeesuu malee bu'aa akka ilma namaatti kireeditii akkan kennineef ilaala. Namni kun yoo ati ilaalte nama baradhee jedha, nama barateeru jedha, profeesara jedha. Ado bitateelle jiraate hizi profeesar. Maan jennaan dokumentiin baay'ee akka nu dhageenyetti biyya Itoophiyaati isin warri barattan dhiifama nu godhaa. Hin gurguratanii jedhan. Daldaltoota jira ka dokumentii daldal. Qabxii kaanii irraa kutanii kaanii dabarsanii akkanaan gurguratan. Nama waan sun irraa hojjetanettuu natti hime biyya kanatti Ameerikaatti. Kanaafi namoonni baratan yooyyuu nama hidhan uummata hidhamee cafaqamu jiru osoo argu uummata suniif qabsaa'uu qabamoo oppoositii biyyi tun badde biyyummaa Itoophiyaa jettutu yoo badde maalisi bari biyyi beetta ilma namaati. Ilmi namaa yoo hin jiraatin biyyi hin jirtu. Mee amma kunoo warra fakkeenyaa fi galaana Hindii kana namni irra jiraatu jira. Namni irra jiraatu hin jiru. Warra teknooloojiin guddatetti irra yaa. Markabaa irra yaa. Biyyi takka uummataan jira. Garuu uummanni biyya sun keessatti Oromoo kireeditii dhoowwee waa'ee gartee namummaa lammummaa dhiise achumattu. Jiraatuu isaatiifuu biyya sun keessatti Oromoo gaaffii keessa kagalche namoota akka kana. Ani wanni guddaan nama alaalchisu maal se'e? Namoota edu akkan diidessanee itti himanuuti bilisiginnaa jala yaa'ee nuti bilisiginnaa nuti ilmaa abbichuuti nuti kunoo gartee akkana goonaa nuti hidhannee kaaneerra eeyyee hidhatamee kaaneerra ni Oromoo fixuuf ilmaa Oromoo qiruuf ajjeesuuf. Kanaafuu gaaffii ganna 27 dabre TPLF callaa wanni itti gaafatamtu jiru. Oppidiyoo warri gaafa sun bulchiisa keessa ture. Oliin jalqabee haga gadiitti itti gaafatamummaa qaba. Seera jala oola akka seeraatti. Kaba ganna afurii TPLF harka keessaan hin qabu. Kuni hujii Abiyyiiti. Hujii Zalleqeefa. Hujii Biraanuu Naggaafa. Warra amma angoo argatee Oromoo fixuu fi irra bahee kanaa jechuudha. Haganna afurii kun. TPLF baqattee baddeetti balleessineerra jedhaneera nu isaanu. Kana deebi'anii haaluu hin danda'an. Maaliif jennaa haalii isaaf karaa hin qabu. Oredii cufeera. Ariinee balleessineerra jedhaneera. Eegii ariinee balleessane ilmaan sabaa sallammootaa biyya san keessatti waraanaa yookaan rasaasaan doote itti gaafatamaan Abiyyi mataasaa jedha gabaaddumatti kana. Ulfaadhu wayya. Mee warri maqaa aba'ootiin Oromoo dararaa turanii Oromoo irratti badii dalagaa turan ni jiru. Angoo qabatanii Oromas. Oromoo manatti si basaasa maatii irratti si basaasa warri turan arras angoo qabu. Ati abaa'oodha jedha. Abaa'oo ta'uun badii jedhanii ammas deebisanii warrummaan suni warri kalee nama ajjeessan warri kalee nama ajjeessan har'a immoo maqaa shanee jedhu immoo kabira maaliif abaa'oon boordii filannoo irraa waraqaa boordii filannoo sobaa jechuudha. Maali boordii filannoo sirrii jechaan jiru. Sobaa sarraa waraqaa eenyummaa waan kennanee fi addunyaan tuni warri Abiyyi achi kaa'e. Namoonni gariin Abiyyi muummee ministeeraa ta'e kana wama Abiyyi dandeettii fi ittiin achi taa'ee se'anii warra achi isa kaa'ee jira.
warri sun isa bakka buufatullee waan deddeemaa jiran fakkaata ammas gaafa san immoo lafa itti garagaluu immoo warri ku akkuma baratan kaanii garagaluu jiraatu warri amma deeggartoota biltsiginnaatu mee haa ta'u warri kalee fakkeenyaaf girjaa abbaa isaanii qabsiisan akka quba qabdutti hin beektatu Oromoota warri jaarsarratti badiisan dalage Tigree callaa miti abbaa kee maaliif ati nama madaa OPDO qabdu waan ta'eef hin jechaa jira gadi isa kan akkamiin laaltaadha OPDO qulqulluu teetee jirti ati abbaan kee bakka jiru hin beektu bakka inni jiru lesitti himuun barbaadanu isaan qulqulluu fi godhanee TPLF jedhan dhuguma nama afaan Tigree dubbatu callatti gaafa san boruu sheekoo irratti waan san godhe mee kana irratti girja maal jettati galatoomi gaaffii dansaadha hidda dubbii kaache garuu wanni nuti hubachuu akka dansaa hubachuu wanni nu barbaachisu maali yeroo cufa namni tokko kafana jirjiratee yoo nutti dhufe nama biraa seena harka dhoonnaaf garuu namni suni kafana fi jirjiratee dhufe malee namummaa eenyummaa fi jirjiratee dhufe kanammoo nuti ila dansaa ilaalle hubannee eenyummaa isaa akka dansaati beekuu barbaachisa yeroo guddoo yeroo bal'oo maane nuti Oromoon bal'oon gaafa Haile Sillaasee bu'e dargeen dhuftee warra dur isin balleeyse isinirraa buufneerra isinirraa akka gooneera dhanee maan namni keenna gara maan adduma jiru bahee harka dha'ee isaanii walta hooyyedhee maan warri kune eenyummaa isaanii nuti hubanne yeroo sanillee namni baay'een dhugaa maal jedha abbeeyta dargin waan dansaa nu fiddeerti yeroo sanii waan dansaa nu gooteerti dhugumattuu harka 100 keessa harki 50 wanni isaan tolchan waan dansaa jedhan gamsa dhuguma yoo sanii akkas garuu maan tolchite dargii abbaan qabeenyaa abbaan lafaa eenyu yoo isin akkana laalta biyya san keessatti lafti guddoon ati saba bal'aan maatiin bal'oon eenyu innaa jettane Oromo malatti dhaanii maan tolchan qabeenya isaanii lafa isaanii waan isaanii cufarraa guuratanii maan tolchan qullaa nu lakkisan maani wanni isin eegoon maal jedhanii ganna 99 meeta lafa tana kireeffattanii irra hojjetuu dandeettan jedhanii gaafuma jalqabaatu abbaan lafaa eenyu abbaan qabeenyaa eenyu Oromo kana yeroo cufa eenyu akka nutti as deemaa jiru beekuu hubachuu nu barbaachisa tokko saniif gaafa TPLF biyya galtee abbaan keenya ganna 10 hidhamee hidhaa keessaa baay'ee waraana keessa qabame waraana keessa waan sababa qabamee fi akka beektaa seera Jenevaatitti maan yeroo sanii isa rashanuu yookaan isa ajjeesuu hin dandeenye maaniif waraanarra qabu mana hidhaatti galchanii mana hidhaatitti achi keessa ture duubaa gallakkisan warri dargii seera sanuu xiqqoo hin beeka wanni jenneef maani
jaarsa abbaa kennaa inni jennee qabanee gallakkisan hidhanee gallakkisan. Warri TPLF mee girja asirratti jechuun keetii jaarsa abbaa keetii girja ila jaarsa abbaa keetii boruun sheekoo asoo inni warra dargiitiin loluu qabame seera jeenebaatiin nama qaba hojii qabame tokko hin ajjeesan jedhanii mana hidhaa galchanii gallakkisan. Akkas seera jenebaatitti maaliif yeroo sani warra Raashaatti jira, warra Kuubaatti jira, warra karaa karaatti jira, warra isa qabe suni maali waraanarra nama qabame akkanaani ijjeessan jedhaniitti mana hidhaatti galu. Mana hidhaa gara ganna 10 achi ture. Asirratti si gaafataara mal. Waraana sarratti kan isa qabe kan inni himatu. Waraana Raashaati moo waraana Kuubaati moo waraana Itoophiyaati? Akka inni himatetti akka duubaan dhageenyetti warra Kuubaatii fi waraana Itoophiyaati. Ulfaatu wayyamee itti naafuuf. Maaliif daawwattoota keenya saabee kanu boruun sheekoo yoo lola san gubbaa qabamu waraanni Itoophiyaa qophaa isaa danda'uu hin qabne waraana Kuubaatti gargaarsee akka qabe akka hubatan barbaadeeti. Ulfaatu wayyaa. Galatoom. Kana wanni achi dhaquu fedheef maal si fakkaate? Warri kun waa jaarsa hidhanee gallakkisan. Warri Tigreetiif OPDO immoo maal tolchan? Jaarsi miseensa abaa'ooti jedhanii sababa beektaa maanis ID kaardii irra argama. ID kaardii waraqaa eenyummaa jechuudha. Waraqaa eenyummaa kan maali miseensa abaa'ooti jedha achirratti. Kana irratti waan akkanaaf warri OPDO maal tolchan? Jaarsa dura deemanii akka beektan dooyanee barbaadanii qabanee jaarsa ajjeesan. Maaliif namni kuni abaa'oo dura deema jedhaniiti. Kuni maali namni akkasi goosise eenyu yennaa jettee gaafatte kuni Tigiree isaan akkuma gafa siin jedhe kan gubbaa ta'anii burqaa bakka seera itti ba'u waan cufa isaatti seera tumee godhee seera isaaniitti seera lafa kennee warri immoo OPDO seera sanii haa deemu malee warri seera sanii bakkaan gahu hojiirra ka oolchi akka jabaa hojiirra ka oolchi OPDO. Warra santi har'a xurii dur harkaa xurii qaban sanilla adoo dhiqatanii keessaan bahin xuruma saniinuu amma maan tolchuu jiran. Gara biraa deemanii nuti bilxiginnaa jedhanii xurii saniinuu maan tolchan kafana biraa uffatanii jijjiiratanii dhufanii amma nuti bilxiginnaa guddina keessaniif isinii deemna. Warri achi ta'ee akka saasu suni akka isin guddanne isin barbaada jedhanii maan tolchan? Nama kenna duuti irraa dhaabbattee jirtu. Badiin irraa dhaabbattee jirtu. Dubartii teenya gudachuun irraa dhaabbattee jirtu. Ka amma hiika kana itti bobba'ee ka nama kenna hojii jette Boorana jette Oromoo cufa itti bobba'ee yeroo ammaa kana keessatti bulii dhooguu jiru, hirriba dhooguu jiru, jireenya dhooguu jiru. Eenyu yennaa jette gurruma gaafa gaddaati gurruma san. Kuni akka dansaa wal beeksinee wal tahimnee akka beekta nama maali fuula duraa kaa beekta waan maal jedhan shaashii wayiitiin fuula isin hidhaneeti miti. Kana akka dansaa barattanee dhaabbatanii eenyummaa isaanii beektanii akkasiin gara duraatti tarkaanfachuu isin barbaachisa jedha. Ulfaadhu wayyaame Girjo. Mee laale obbo Abrahaam amma biltsiginnaa dhaabi jedhamu kuni dhaaba qulqulluu yookiin dhaaba paartii haaraa uumamee jiru of godhaa jira. Namni biltsiginnaa hoogganu Abiyyi Ahmed fakkeenyaa fi Insaa dhaaba jedhamu faawundariin isaa
abbaan dhaaba kana uume Abiyyi Ahmediiti. Badii biyya san keessatti ta'aa tureef bilbila namaa nami butee waan ani fataasuuf ta'ee caqasaa ture akkaataa bilbili itti butamu tireeningii Israa'el dhaqee fudhatee achumaan South Africa dhaqee fudhatee kana hawwuje isa mataa isaati malee waliin taa'ee garuu hadda qulqulluu harki isaa bilis taa'ee jira godhee fi dhiyeessee jira. Hayilemaariyaam Dassaaleny waggaa geegesisanti pirootestii keessatti ijoollee Oromoo irratti likkinnaas gabbaachuwaalleen jedhee dhaadataa turee jira. Namichi kulle seeraaf gaafatamee jiru. Qabamee seera dhiyaatu nama qabu keessaa nama tokko ni mataa isaa. Hayilemaariyaam Dassaaleny Abiyyi mataa isaa Abbaa Duulaa Gammadaatiinu Kumaa Dammaqsaatiinu baay'eedha jarri kun. Adoo jarri kun jiranuu badii gama tokkotti oofaniiru ka waggaa sadiin kanaa immoo eenyuuf kennu laata jettee yaadda obbo Abrahaam? Beta maal jedha wanti amma warri kun hojjetu wanti jechuun mootummaa Itoophiyaa jedhan hojjetu waan dhara irraa hundaa'e beetta hundi isaatu waan dhara irraa hundaa'e malee waan gartee waan qajeela ta'e tokko hojjetu warri kun. Namichi waggaa 27 saba Oromoo ficcisiisaa ture ka bilbila namaa butee ittiin caqasee nama sun duukaa bu'ee ajjeesisiisaa ture. Ammoo ardha karaa dhibiini bakkee sun gubbaa taa'ee ani qulqulluu abalutti wanjala kana hojjatee abalu hidhamuu qabaa jedhee ittiin murteessu kuni beektaa hattuudha. Jechuun hattichi tokko yoo bakkee takka argate inni akka hatuun beeka garuu yoo namni isaa fi iddoo kenne inni waa hannaa sun hin yaadu. Fakkeenyaaf Hitler yeroo saba Juushii miliyoona 6 fixu womaa ittiin fakkaan. Gaafa ammoo biyya addunyaan guutuu itti kaatee isa dhabansiisuu itti kaatu gaafas yaadatu isaa oolutu yaadateerallee. Wanta sunii fi gocha sunii fi sanyii Hitleri cuftinuyyuu mootiin biyya sunii ardhuma ardhaa tanallee ilma Israa'elii halkan kana yoo dhalatte $1 miliyoona lakkaa'amu mootummaan sun kanfalaaf dhiiga bara suniiti jechuudha. Maqaa isaatuun dhaamu biyya keessatti. Kana ammoo warri akkasii kuni warra seeraan bullaa jedhee seera tumatee walti amanee gaaffii ummataa gaaffii ummanni gaafatu deebifnee gaaffii sun ajjeefna jedhee gaaffii irratti xiyyeeffatee waansa hojjeta. Mootonni yookaan dhufee dabraa Itoophiyaa wanni inni itti xiyyeeffatu nama gaaffii gaafatu ajjeesuu barbaada malee gaaffii sun deebisee gaaffii sun ajjeesuu barbaadu. Kanaafuu isaan wanni amma barbaadanu addi bilisummaa Oromoo waraqaa seeraa fudhateera karaa ittiin ABO yookaan OLF jedhanuun hin qabanu wanni itti faalanee yookaan maqaa itti moggaasanii fileetii yookaan taargaa itti kennaneeti maqaa ABO shanee jedhanu ka namoonni kijibdoonni gartee Facebook irra yaa'anii wobonxanu akka hangaasaa faa asirratti dhaanataa turan waa akkanaa kana maqaa itti moggaasanii sanuma ammallee ka adamsanii ilmaa Oromoo fixuu jiran isa amma waan kana hundaayyuu ka fixe kanama fixe eenyu TPLF gara kaaniin shiftaa shanee warra kana morma
garuu dhugaan jirtu saniin dhugaan jirtu nami uummata mana seenee jaarsaa fi jaartii fuudhee rashanaa ture waraana Abiyyi leenjise. Liyyuu poolisii yookaan Oromiyaa liyyuu poolisii jedhanii ka maqaa itti moggaasan. Ka gaafa kaan asinuu argitan ka bulee horaa magaala keessatti jaarsa manallee irraa gubane ka inni bahee muka jala taa'u. Muka san jalaan bahee midhaan dhaqee nyaadhee deebi'u jira jedhan ka inni jedhu. Tumanee caccabsanee bulee horaa magaalaa keessan namicha hospitaala keessatti du'e. Kuni waraana inni leenjisee jechuudha. Waraanni inni leenjisee gabbaase yoo nama akkana fitu maafi tana gootan jedhan wanni jedhanuun shiftaa shaneeti. Amma wanni itti mormatanu shiftaa shaneeti. Shiftaa shaneeti. Amma immoo deemanii TPLF gaafa duraa ariinee galchineerraa jedhanii deebi'anii ammooni miliyoona haganaa kenninaa nama ebelu argee qabee jedhaa waraqaallee labsiillee baasaa turan. Nama ari'anee bade. Nama lafaayyuu hin jirre garaa ammoon qabu ka barbaadan. Ardhammoon isaanuu qabneerraa bulchitoota isaanii hooggantoota isaanii qabneerraa jedhan. Namni isaan qabanillee jaarsaa fi jaartii nama bututaa akkuma ati argite nama ganna 90 nama ganna 80 oliiti nami sun. Nami suni yaada inni uume jira malee inni hin jiru amma inuma jira malee. Nami kun nama utaalee baqatee bahuu danda'u miti, nama reebee danda'u miti, nama qawwee qabatee nama aduu danda'u miti, nama ona keessa taa'u dhaqanee qabanee fuudhan. Kanuma warri afaan Amaaraa dubbatu jeginaa liyyuu poolis jedhaa kanuma odeessaa oolti. Kuni maaliif jennaan akkaataa ittiin uummata kana burjaajessanii buraaxessanii ittiin gartee lijitimatii yookaan maan jedhan fudhatama itti argatan barbaadachuu kun amma Abiyyi already kufeera qilleensa irra jira. Mootummaan nafxanyaa inni ijaaruuf fide uummanni harka dideera. Uummanni waa harka dideef maal godha? Uummanni harka didee jedhee iyyee addunyaa harka didee kufaatii keessa jira. Mootummaa Abiyyi ka inni ittiin deemu nafxanyaan tuqaa qofa eegatte yoo harki jabaalle tuqeen kufti. Kanaaf maal godhuu qaban? Akkuma burjaajessane filannoo boordii maalii jedhanii ka achi nama achi keeyyatane suni waliin qabatane wama kana maqaa godhane akkasiin fudhatama akka argatanu karaa barbaadu. Namoota du'aneef itti gaafatamummaa ka ittiin kennan namootuma nagaa manaan dhaqanee guuru duruuyyuu kanuma barane isaa. Nama manaan qabanee guuraneet ajjeesaan baane konkolaataa keessaan buusanee nama 50 haqame ajjeefne. Makdara maal afaa Oromoo dubbata kenni waraqaa eenyummaa keetii jedhanii irraa guuranii Amaarri fixe. Fixee ka'ee deebi'ee maal jedhe? Amaara fixee shiftaan shanee jedhan. Laal dubbiin teen nagarri isiin baddee duutee sabni keenya socho'uu wanni dadhabeene warra aangoo qabna jedhee qonqoo ifiitii malee hiyyaan. Maaliif kun ta'u jira jedhee kayyaan. Gartee yoo afaan Amaaraa itti dubbatan gartee hidhaa isaa keessatti hoblatu. Namoota akkanaatti jira beektaa bulchaa jedhanii ifiyyuu explainii ka godhuu hin dandeenye baay'ee achu mee paarlaamaa gaafa isaa yaane nama hagamitti gaaffii gaafata. Nama hagamitti ammoon gaaffii sun paraphrasii godha. Nama lama argita yoo dubbate nama lama yookaan nama 3. Nama 100 hagasii nama 1000 hagasii keessa wanni achi yaa'u barannootaafini nama bulchu nama biyya bulchu nama lafa bulchu nama sabaaf yaa'u. Kana jechuun wanta gartee sammuu isaanii maal irra hidhameera yoo dubbadhe yookaan hin hidhama yookaan hin du'a yookaan gartee bulmaata ilmaan tiyyaa dhaba waan jedhu irratti
namootti hidhamee sammuun butute namoota akkanaatti waliin yaa. Kanaaf wanti jira gaaffii isaa amma uummataaf deebisan jiru. Ifiifuu kufaneeran. Akka isaanuu baanan carraan dhiifansaa dabreera jedhee Abiyyi afaa isaatiin miidiyaa irra ba'ee dubbata. Nama inni dhiifansa godhuuf ani hin beeku. Namni tokko uummata miliyoona 100,000 hagasii Abiyyiin tokkichi nama 500 fi nama 600 qabateeti dhiifamsa na gaafadha. How can be this? Jarana waa akkana kana gartu. Nama miliyoona caalamoo nama 100,000 caala jara. 500 bulchaa haa jennu fakkeenyaaf biyya hundaayyuu lafa kutaa hundaayyuu irraa dhufan. Namoonni kun ammoo kan dhufuuf uummata kanaaf. Carraan dhiifamaa darbeera jedhee asirra ba'ee yeroo inni dubbatu beekaa jenna beekaa dubbata jenna moo maraattuu jenna. Kuni maal agarsiisa seera? Mul'anni isaa mootii ta'uu waan barbaaduu fi inni mootiidha hin kasasanulletti kasafamuullee hin danda'u himatamuu hin danda'u inni waaqa akkuma warri jedhu waaqi isa malee hin jiru. Kanaafuu akkasumatti uummanni kun dhumataa fixamaa hidhamaa dhiitamaa isa jala jiraata akka inni itti yaade. Kanaaf wanti jiru maal? Gara gaaffii ammaa tana deemtu, du'a namaa ammaa tana deemtu, lubbuu ammaa tana baatu, waa isaa olii gadi marsanu lakkisi nam itti gaafatamu Abiyyi tokko mataa isaa ta'e namoota bulchitoota ammaa namoota akka Zelleqee hennu sunfaa ka akka amma warra gorsitoota isaanii jedhanii achi jala dacha'ee taa'u akka gartee xurumaa hennu jedhanu kana faa warra akka leeccoo baatii kana faa warri dhiiga waggaa 4tiif gaafatamu deemu warroota kana. Maaliif wanni isaan gaafatamanuufi bira taa'anii isa tumsuunuyyuu gaaffii keessa isaan galchu. Ato nami du'uu argan, ato nami ajjeefamuu argu, hidhaa awwamaa miti beekta. Hidhamee bahuu danda'a. Yoo carraa hammaate fadu'uu danda'a. Dhibameellee nami hin du'a. Garuu ammoo nama gadi yaasanii rashanuun bara Abiyyiitti ta'e. Kanaafuu itti gaafatama kan qabu oppidiyoo mataa isaanii warra phiiphii nuti phiiphii jedhu warra leellistoota sirnya nafxanyi'aati isaan. Isaan amma yuuneterii yookaan maal jedhan bulchaa isaan bulchitoota phiiphiitillee miti. Fedhuma bulchitoota phiiphiiti nuti jedhan. Ka isaan gaayidii godhu jiru warra waldaa ortodoksii yookaan maal jedhani paappaasii warra isaanii kana godha abalu ejjeesa abalu du'uu qaba abalu hidhuu qaba hidhamuu qaba jedhanii paabilikii bahanii feesbuukii kana irratti onlaayinii irratti dubbataa turan. Abalu nuufi du'uu qaba abalu nuufi hidhamuu qaba jedhanii gaafa isaan jedhanu Hacaaluu ajjeesanii Jawaar hidhanii Baqqalaa Garbaa hidhanii nama hunda nama sila wadubbata jedhu hunda eegii hidhee hobbaasanii amma filannoo maan jedhan amma filannoota godhaa jedhee haasa'u isaatuuyyuu hammame akka sabni Oromoo du'aa dadhabaa ta'e arguu isaa. Abiyyi sila jecha sun callaanu. Obbo Abrahaam gara filannootti akka gaaffiitti waan qabuufi gaaffii filannoo tanaas gaafadha achirra dabalee. Filannoon biyya keessatti geggeeffamaa jira jedhamee odeeffamaa jira. Paartileen Oromoo beekamaadha akka Oromoo marti beektanutti. Oromoon paartii lama qaba. Paartilee ta'an immoo isumatti ABO dadhabsiisa jedhee warra boboonqamee jira akka boqqolloo kana beekta.
boqqolloo hiddarraa bonqanee badhina guutan kan warra akkasi bonqamee guutamee jira warra san garuu uummata biratti hin beekamanu amma paartii adda bilisummaa Oromootii fi Koongireesii Federaalistii Oromooti kan uummanni Oromoo beeku paartiin sun akka hin dorgomneef maal godhanii akka jirtutti hooggantoota isaanii guuranii mana hidhaatti naqaniiru nama yaadaan bilisummaadhaan dhimma Oromoo dubbatu mara guuranii mana hidhaatti naqaniiru filannoon amma deemaa jira jedhamee yaadamu kun filannoo deemaa jira jedhaa jiru dhuguma filannoo moo ta'a yoo filannoo teete Biraanuun Naggaatiif Abiyyi filannoo geessuudhaaf isaan nama tokko Abiyyi miseensa Gimboo Sabaatii ture akka Andaargaachoon Tsiggee dubbatetti Andaargaachuma Tsiggoorraa kaana waa'ee Abiyyi ibsuudhaaf maaliif roodmaappii nutti itti kennee jira roodmaappii Andaargaachoo Tsiggee kenne dhugaa ta'uu waan mul'isu siidaan Minilikii roodmaappii Oromoo keessa hin jiru siidaan Minilikii ijaaru kana lubadha roodmaappiin Oromoo siidaa Haayile Sillaasee ijaaruuf roodmaappiin Oromoo saba biraa irratti duguuggaa sanyii geessuuf roodmaappii Oromoo keessa hin jiru Oromoon bilisummaa fiitii fi biyyaa fi barbaada ofiin of bulchuu barbaada ennus mana Oromoo keessa seenee Oromoo akka hacuucuun fedhu Oromoon gaaffiin Oromoo waan akkasiin fakkaata haa ta'u amma warra Oromoof dubbata jedhamu mana hidhaatti naqanii filannoo jedhanii filannoo qoosaa takka hin geggeessine hidhaa jiru isa kan akkamiin ilaaltu waa'ee filannoo kana baay'ee galatoomii ashannaa fi kuni maal seeta nami tokko saba tokko gaafa tuffate mootiin tokko yookaan namoota ifii biyya isaa gaafa tuffate maal godha waa inni jibbu irratti fidee tuula jechuudha. Waa inni jibbu waan sabni sun jibbu fidee irratti tuula. Gaafa sabni sun waan kanan feenu jedhee socho'e namoota sila barbaadu sun qaqqabee ka hidhu hidhee ka ajjeesee ka caccabsee inni humnatti waan fayyadamuu barbaadeefi humna sanitti akka fayyadamuuf waan sun fide duru. Wanni siidaan Minilikii dhufeefi mul'ata isaan qaban suni fidanii dhaabanii jechuudha. Akka sabni Oromoo hin barbaanne hin feene Abiyyi guyyaa beeka. Akka gaarii beeka. Yoo Biraanuulle taate akka gaariitti beeka. Biraanuulle yoo taate garbummaa irraan bilisan jiru. Inni ilma dureessaa waan ta'eef bilisa ta'uu mala. Garuu Guraageen gochi sabni isaa bilisaa miti. Akkuma sabni dhibii garboomeera. Ka garboonfate ammoo alaan dhufee yookaan adiin hin garboonfate. Uummanni nafxanyaa dhufee nu garboonse isaanillee garboonseera. Kana keessatti ammoo waa'ee filannootaa gara filannootaatti yoo sii dhufe filannooti maqaa jira malee durillee jiru ammallee jira. Maqaa jira maqaa filannoota jedhanu sun dhaga'aneerani uummanni Itoophiyaallee dhaga'uu sun beeka filannoota waan jedhanu beekanii akkaataa itti filanu dhaga'aneerani waa'ee filannootaa san haasawu. Garuu nami filatameeru lafa jira ka amma biyya sun bulchiisaaf filatame ka qeesotaa fi phaaphaasota ortodoksiitiin filatame lafa jira. Warri roodmaappii nutti itti kenne qajeelfama nutti itti kenne warri jedhu filee qopheesseera already. Warri filamee qophaa'e suni hujii isaanii maali? Projektii Minilikii xumuraan ga'uuf. Projektii Minilikii abbaa ishii jedhee akka amma oppidiyoo jala yaatee odeessituu tana jala yaa'ee wayyan nyaatu hin jiraatu. Warri hin ta'u jedhee akkuma Hacaaluufa biyyee nyaata. Hin ta'u nama jedhu hundinuu biyyeen nyaata. Kana kan godhu eenyu Abiyyi. Abiyyi qophaa'eeraaf inni maan jedhani
king yookaan mootii ta'a. Warri kun ammoo warra isa ajaa'ibu ta'a. Ajaa'ibii ta'ee dugda duuba ati kana godh kana yoo hin goone tarkaanfiin sirraa fudhatanti jedhaa sodaachisaa dugda duuba yaa'u. Inni immoo sabni nagartee inni himatu nuti Oromoo warri jedhu ati mee seenaa biyya Itoophiyaa keessatti waa'ee Itoophiyaa jedhamtu kanaaf waa'ee yookaan Oromiyaan bilisummaa argattuuti Oromiyaan walabummaa argattuuti Oromoon bilisa taatuuti hiree murteeffannaa sabaa sallammiin argatee jiraatu jedhu Amaara deeggaru takka agartee beekta nama tokkicha. Garuu Oromoon osoo garaa ifiitillee hojjete odoo garaa ifiitillee fi waan kana godhu taate isuma citee gara Amaaraatti dabalame Oromoo nyaata waliin taa'e. Kanuu maal halchiise kana? Warra taa'ee Oromoo nyaata. Warra taa'ee saba ifii nyaata. Warra taa'ee gosa ifii dhala ifii ilma isaa, intala isaa, obboleessa isaa, durrii isaa, soddaa isaa nyaatu. Warra dhiiga suniin taa'ee dhiqatunnu maal halchiisa malee Amaarri jabaatanee kana caalaallee if ijaaranii maqaa ifii beeksisuu qaban. Yoo danda'e Oromoo ifirraa dhoowwatuu qaba. Yoo dadhabe ammooni duruu garbummaaf qophaa'ee ganna 150 socho'aa Oromaa gadi baxaxxisaa ture. Akkuma baxaxxise haa jiraatu. Maal jennaan tokko ta'uun beeku. Aangawoota warri jedhanu warri aangoo qabna jedhanu kan duraan adda bilisummaa Oromoo keessallee turanii akka horii adda bilisummaa Oromoo nyaataa turan keessaan baheera amma dhadhaame. Ammallee jiraatuu mala ammuma tanallee keessa jiraatuu mala. Haga keessaan dhadhaame hargufamee gingilfamee adda bilisummaa Oromoo keessaa warri garaa bultu warri garaa yaatu. Akka amma eenyu mardaasaa jedhan barana keessaa yaatee Hamiltooni taate isiinu biildingii tokko maqaa moggaafatte. Hamiltoonii sun taate haga keessaa yaatee argufamtee obbaatutti tunin ta'a. Filannoota waan filannoota wanni irratti haasofnu baay'een hin jiru. Filannooti hin jiru. Maaliif already abbaa filu qopheesseera. Warri filee qopheesse eenyu yoo naan jette qeesota ortodoksiitii fi phaaphaasota ortodoksiiti. Kunoo eenyu Daani'eel Kibireti fa'aa achi jiru. Eenyu xurunaa jedhanu fa'aa achi jiru. Warri kun hundinuu warra waan kana dalaga. Already nama dabarsaneera. Wanni sobanu ammooni boordii filannootaati jedhannee ka sobanuuni uummata Oromootiif sabaaf sallammoota yookaan akka Sumaalee warra Beenishaangulii gartee akka Sidaamaa akka warra Sidaamoo kana warra akka Walaittaa kana warra akka Guraagee kana sobu bakka maal jennaan isaani makuma kanaan sobaneeti gaafa filannoota jedhanu gadi baasanii waan kaan olii gadi fiiganeeti ebelu filameeraa siin jechuu dhibbatti. Dhibbatti isiiti 00 illee filameera yoo jedhane duruu filamee lafa jira. Kuni wanti godhanuuf biyya uummatuma sobuuf uummata burjaajessuuf hojjetani malee womaa lafa hin jiru. Wanni filannoolle lafa hin jiru. Filannoo jechuun filannoon ka barbaachisu biyya nagaa jiru. Uummata nagaa jiru. Uummata sammuun bilisaa eenyu filadha jedhee eenyu fila eenyu naaf ta'a jedhee ka yaaduu danda'u. Uummata har'a gadi bahee galuuyyuu nagaan gadi bahee galuuyyuu hin dandeenye. Yoo gadi bahee yookaan hin dullaa irra dhaabatan yookaan rasaasaa irra dhaabatan yookaan fuudhanii mana hidhaa geessan yookaan karaa tuman nama guddaa jaarsaa jaarti hin jenne ijoolleen didiqqoon meeshaa hidhattee irra yaatee ollaa keessa yaatee uummata cafaqaa oolu. Halkanii guyyaa ka tuman uummata nama guddaa ceerarraa fuudhanii diqqaa ceerarraa fuudhanii eenyu fila filannoota maalti jiraasi keessa
yoo gara nagaatti deebine waraanni of Tigraay keessa jira. Waraana nama hagamit dhumuu jira. Ardhuma tanallee wali aduu jiran ardhaan kalee galgaalee wali aduu jiran. Oromiyaa keessa akkan naannoo hundi bakki nagaa qabdu hin jiru. Moo Finfinnee qofatti achi keessatti filannooti deemu. Finfinneellee boruu iftaanitti takki waa itti garagalu beekuu hin dandeenye. Finfinneellee waka'uma. Kanaafu wanni filannoota jedhanu afaanii haasaanee burjaajjessanee uummata kana gartee yaada gartee kara dhibii akka inni hin deeffanne godhuu barbaadan malee oppidiyooni barsiisaan keessan durii gaafa isin barsiisu beektaa saabjektii isin barsiisu dubbisuu qabu. Yoo saabjektii maatimaatiksii yoo qabaate maatimaatiksii sun laalee akkaataa isii itti deemtu laalee ifi qu'ateen duuba dhufee barattoota isaa barsiifata. Oppidiyooni waa hojjadhaa jedhanii itti kennane yookaan miidiyaa kana irra baatee dubbatti yookaan hin barreessite. Marroon du'ee jedhee gaafa kaani kijiba guyyaa adiin taa'ee kijiba. Wanni isaa waan san godhaneef duraa fashala. Har'a ittiin milkaa'uu hin dandeenye. Kulle kanumaa jechuudha. Milkaa'uullee hin danda'anu, walle godhuu hin danda'anu. Akka jedhanu sunitti filannoota san deemsisuun nagaa barbaada. Sudaan achiin kun adii qabattee itti deemu jira. Lafa hagam irraa qabataneera ni jedhan. Hayyee asin Beenishaangul isaanuu Amaarri itti timee halkanii guyyaa fixu jira. Amaaraa dhumee jedha fixee kun ammoo. Miidiyaan biyya sunii miidiyaa wanni jedhanu waan Amaaraa dubbatu malee waan sabaa sallammoota saba biyya sunii jiru beektaa miidhameera sabni kun ka jedhu arge. Gaazexeessaa isaa ka ajjeesisu isaa ka du'a ilma namaa labsu isaa ka taasiyaa labsu isaa. Kanaafu wanni jiru hin jiru. Maqaa jira malee filannoon hin jiru. Kana jedhee irraa bu'u. Ayyee ulfaadhu wayyame Obbo Abrahaam girja metarii gaaffii xumuraate gaaffiin kuni hin xumuraa gaaffii kenna. Tarii mee girja warri Abiyyi aangoorra isa kaa'ee warri gaafa san TPLFini asonuu waltan bu'ini deemaa gara Maqaleetti galaa waadaa isinii gallaa namni isinitti hin bu'u jedhaniini galchanii jiru. Amma garuu waan isaan jedhanii waan didate fakkaataa waan kanaaf jedhaa amma nama bakka isaa buufatanullee barbaadataa turani akka dhageenyutti Mustaafii jedhanii Mustaafii kana bu'uunus Mustaafiin biyya san tasgabbeessuu hin danda'u maal haa goonu jedhanii mari'ataa jiru. Wanni kana mul'isaa maali? Waraana Suudaanii argitee jiraannaa Suudaanii amma Itoophiyaa lafa Itoophiyaa dabartee qabannaani qarshii amma maka kennamee dhagita. Warri Abiyyi bakka san ke'ate daayirektii dhufee siin hin lolu karaa fedheen si dadhabsiisee si geegessa. Yoo ati didatte fakkeenyaaf Liibiyaa laaluu dandeetta. Mootummaa Liibiyaa itti kennanii lakkii jedhanii didee jennaan akka godhanii sobanii neetoo maanii jedhanii karaa qabanii amma Liibiyaan akka jirtu argaa jirtanii. Amma innis waan warri isaa achi kate sun didatee isaan itti garagalan beekate isaan sobuudhaaf filannoon godhaa. Filannoon duri ka darbeefi koronaan dhufee jedhama. Yeroo santi nama diqqaa nama amma ta'ee du'a. Guyyaa har'aa immoo nama 400-500tti nama gara 1000 wayiitti koronaan qabamaa jira biyya keessatti. Yeroo santi nama 20-30 qabanu darbee jira. Har'a immoo warri kun waan isatti ka'e isaan sobuudhaaf filannoo kanan geggeessaa waan jedhu fakkaata. Mee Aaboleen Oromoo mana dhaa jirti akka jirtutti filannoo kanan godha jechuu filannoo fakkeessuuf jedhu kana. Jarri jalaa garuu gurratti kennuu diddeerti inni filannoo jedhee namitti sirna inni barbaadu san jaaruuf bakka filannoo teette san qabatanii itti deemaa jiru. Dhuguma meetarii filannoos godhee baates warri isa achi ka'ee isa kaasuu hin danda'u girja. Filannoon kun akkamitti dhugummaa ta'uu danda'a? Mee akkamiin laaltatti? Kana raawwanaa jedhi naa xumur ulfaadhu wayyaa. Galatume ani
akka itti hubadhetti dhugumaanuu amma yoo dhugaa wal ta'e dhugaa dubbanne filannoo kana akka inni hin goone wanni isa dura dhaabbatee danda'u maali? Wanni isa dura dhaabbatu jiru. Maaliif warra inni waliin jiru warra inni isaa hojjetu jiru ka isaa walii galanii biyya isaa hojjiranu isa bira dhaabatanii akka isaan filannoo tana hin goone namni humnaanis ta'ii karuma teetin haa ta'utu namni isaan dura dhaabbatu eentu jira. Waan akka fedhan godhuudha maaliif saba tuffiiti gaa nuti nama sabni keenya nama saba tuffatame maaliif sabi tuffatame ol ka'ee falmachuu hin dandeenye yoo falmate hoo kama afaan keenya dubbatu kama afaan keenya kanu keessa oolu kanu keessa oolee kanu keessa jiraate afaan keenya dubbatu aadaa keenyan waliin ka midhaaffatu namu kana deebi'ee maaltu isaanuma warra keenya asii guuranii geessanii mana hidhaatii cuqqaalan. Kuni tuffiidha. Atoo namni keenya waan nama akkasii hojii akkasii dalagaa akkasii isaanirra godhu galgala tokko dhaqanee biyya san daaraa isaan godhanii warra achi keessa balleessanii kuulla immoo gaafa duubaatii hoo sodaatuu danda'a. Nuti immoo maarra gosa Oromoon ta'e waan akkasii hin goone. Aadaa qabnaa, seera qabnaa, nuti warra aadaati, warra kabajaati, wal kabajnaa, gurra wal dhageenna. Garuu saba tuffatame akkasin nu laalan. Saba tuffatame kan amma wanni isaan filannoo kana hin goona jedhanii asii gadi rukkisanuuf maali? Akkuma gafa kun obbo Abrahaam jedha kana warra kaan sobuuf warri sun immoo warra wocu warri sun immoo warra iyyu kana waan sobanee kun filannoo godhu jirra jedhanii warra karaa alaatiin hommoo warra karaa alaa filannoo yoon godhanii ati legitimate miti jedhaniin legitimate hin qabdu ati waan mirga hin qabne deemsisuu jirta mirgaayyuu ittiin qabdu waan kana jedhaniin. Kanaaf jechuu maal jedha isaan kun filannoo goone 90%, 98%, 99% nu gargaareera jedhan. Maan warra kun filannoo ta'een kana deemsisu harkaa qaban jedhe isaan keessa jiran warra mindaa argatu boordii filannoo maanii warra jedhan kun cufoo warra waliin hojjetan warra mindaa yookaan warra qooda ittiin waliin gargar qoodatan waan Oromoo irraa saaman waliin qoodatan maa tolchan lafa keenya keessa deemanii kun amma bakka kun albuudatti qotan sanillee maal wanti deemsisuu jiranuuf maal waan sana achi guuranii asii fidaneet finfinnee fidanii gargar qoodatan. Warri kun warra waan saniifit waan sanatti bobba'e jecha zirfaa yookaan hannaa fi hannaa warra bobba'e jechuudha. Warri kun immoo akka bulii isaanii irraa gadi hin deebine maal tolchuu warra nama kana bira dhaabata. Kanaaf waan ta'eef filannoo kana akka hin taane godhuu ka danda'u
abbaan haqaa yoo lafaa ka'ee itti ofirraa dhoowwate. Abbaan haqaa yommuu cadhisee taa'ee akkuma kun amma itti jeesan kana kun Jawaar kun mana hidhaatitti ka gaafan geddaa Oromoof jedhee Oromoo adda saba kiyya adda dheedhee ka biyya Itoophiyaatti gale arba eessa jira mana kun mana hidhaatitti isaa wal ta'u nama kuma meeqa Oromoo kuma meeqaatitti miliyoonii ka geettu bakkumattu yoo lakkoftee jette nama miliyoonii garuutti mana hidhaa keessa jira. Kun maani dadhabbii saba keenyaa ka irra agarsiisan. Namni keenya addeen lafaa ka'ee haqa ofirra dhumatu mana hidhaatti dhumatuuf filatee jira. Kun immoo waan nama guddoo nama ajaa'ibsiisaati. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Sabi keenya silaa addee mana hidhaatitti dhumannu mirga keenya falmataa dhumachuun wayya jedhee silaa ka dhaabbatu maali. Maani garma gara qoodanee tokko lamaan dhibbaaf kumaan qocaa mana hidhaatti galchaa kaan ijjeesaa kaan dhiitaa hudduu keessa dhiitaa dubartii isaanii irraa fudhataa dubartii isaanii irraa gudeessaa waan akkasitti jira. Kuni waan baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Man, this is the jigeessa jaba akka malee sabni keenya jige jechuudha. Maaliif sabni mirga fiitiif dhaabanne borulleen dhuguma san ka dhufulleen dhuguma san itti hojjeta jechuudha. Kanaaf waan ta'eef kun ka filannoo kun warra amma horii kennuuf warra kana gammachiisisaa fi karaa alaatiin immoo maqaa argachuu fi warra kunuuf filatanii akkas godhanii waan beekan maqaa argachuuf warri irratti gaayanii jiranii amma didatanii jiranii qarshii Suudaanii kennanii jiranii Joon Baayiden amma Keeniyaa faana mari'atee jira Abiyyi dubbisuu didee jira akkamiin ta'uu danda'a ni kennuuf jettee abdatta waa warri jedhu didatee jiran irraan fudhatu jarri immoo ka qarshii sii kennan akka baranne beennutti yoo waa isaan siin jedhan fudhatte qarshii sii kennan qarshii tolaan siin kennan qarshii sitta mul'isanii kana godhii siin jedhu waliin rukutu inni waa isaan jedhan didatee jira kanaaf Suudaan itti bobbaasanii inni waan isaan jedhan wani didateef beekamu garuu dubbii kana hidda innaa qorqorree ilaallee jenna dubbiin tuni dubbii amma Abbaayyaa Arrarraati guddoon isii warri Ameerikaa Ijipti akka isaan bira dhaabatanu waan beekamu. Ijipti Ameerikaa Ijipti akkasiin bira dhaabatu kan beekamu. Maaliif gaafa kaani Minaahem eenyuutii fi Anwaar Sadaatii fi Kaarteri maan tolchane gaafa sanii kaampi Deevid gubbaatti walta tiriitii walta farramaniira. Maani Israa'eeli in dhooginaa Israa'eeli akka Arab biraa isaan hin dhoofne nuti bira dhaabannaa. Kana yennaa isaan godhan maal jedhanii warra Ameerikaan baajeta isaanii keessa biliyoona meeqa kennaniif Ijipti. Hin beektanii amma biliyoona 3 moo akkasi. Baajeta Ameerikaa keessatti difeensi warra karaa difeensi Ameerikaa gubbaatti biliyoona meeqatti Ijiptiif gala. Waraan Ijiptii ka ittiin gargaaramu
gargaarsa Ameerikaati. Kun maani dubbiin hidhaa guddoo qabdi. Inni wanni didatee fi maali yookiin beekta waan qooda isaan kennan san xiqqaatee jira yookaan immoo waan tokko waan itti rarra'ee jira. Wanni itti rarra'ee sunillee maani yookaan ati waan kana hojiitii gaangoo gallakkisifa jedhanii ni jiraata. Waan diteelii keessa beeku garuu wanni inni didateeruu fi abiyyi wanni didatuuf maan fedhii inni itti deemu sani kan inni beekta halchaa inni qabu halchaa nugusummaa yookaan immoo inni qabu sani waan fiixa hin baanne naa teete hin didatuu danda'a. Karaa biraatiin immoo didatuu hin danda'u akkanatti fakkaata. Kanumaaf siin jedhe maaliif gaafadhe seeta girjoo deddeebiisuma deddeebise dhiifama silaa xumuruu malee Ameerikaan immoo warra Ameerikaa fi Awurooppaa kun eega inni isaan didatee inni filannoos godhee dhabaatellee isaan qarshii sanan kennuuf jettee yaadda? Qarshii maa hin kennanuuf? Inni wanni amma akkuma gafa jenne ka inni waan kana warra kana akka isaan gammadan isaan gammachiisuu fi waan kana godhuu jira. Garuu amma isaaf beektaa diidi bal'aateera. Maanii fi Oromoon cufamanedhaa kee jirti. Namni isa dura dhaabatu namni isa dura dhaabatu jiru kan mormatu jiru maan warra nafxanya Allah immoo isaan immoo isaan walta jiranii inni nu wanni deemsisaa jiru roodimaappii warra itti kenna deemsisaa jira. Garuu achi keessatti immoo fedhii qooda fi hin qaba inni. Qooda keetisan si keessumna. Amma kiriyaateeraalii warra Ameerikaa faan warra Awurooppaa lafa kaa'anii jira. Filannoo deemsisuu qabdaa. Filannoo deemsistuu kana hidhamtoota siyaasaa Jawaar inni beeku jarri. Gad hiikii jedhanii inni hiikuu jedhee jira. Bakka isaan manadhaa jiranutti filannoo isaatu fudhatama isaan biratti argata. Aduu har'a ka'ee filannoo geessise. Uummata Oromootiif isaan biratti fudhatama argatetti yaadda? Isaan biratti har'a yoo beekta isaan kaarateeriyaa yookiin itti kennanii jiraatanii kaarateeriyaan kuni tokko keessaa hiikama Jawaar yennaa teete yoo san hin guutin isaan immoo hiika fedhellee filannoo haa godhuuti horii argatuu hin danda'u. Maaniif kondiishinii itti kennaneera jechuudha. Kondiishinii san yoo guutin argatuu hin danda'u. Warra Ameerikaa akka dansaa hubachuus barbaachisu maali kondiishiniin sun yoo guutin tokko guuttee tokko yoo dhidhiftee warra sii kennuu hin danda'u. Maaniif achirraa rarraateerti jettu. Akkasinaaf fakkaatti karaa kiyya. Ulfaadhu maaniif kaasee kana cufa daawwattoota keenyas kana hubatan barbaada. Mootummoonni Awurooppaatii fi Ameerikaa loonii jedhanii hidhamtoota siyaasaa gad lakkisi diyaaloogii hunda ammate biyya san keessatti geegessuu qabda waan jedhan itti dabarsanii turanii inni diyaaloogii illee geessisu jedheera hidhamtoota illee gad hiiku jedhee manni murtiituu bilisaa doodhe inni poolisiin isaa hiikuu waan didateef kana kaase ulfaadhaa wayyamaa obbo Abrahaam daqiiqaa tokko keessatti yaada dabalataa yoo qabaatte siif allaadhee xumma. Yaada dabalataa xiqqoo asirra wanti dabaluu barbaadu waa'ee yaada mootota gantoomanii ka amma inni didatee jedhan kan irratti namni kuni akka ani ilaalutti akka yaada kiyyaatti akka nama akka gartee taa'ee ilaalutti akka nama siyaasaatti yoo allaalu nama kana yoo duute achirraa isa fuute malee hin ka'u. Maaliif yoo jette Tigraay waraana ittiin labsiniin dura dhaqanee jennaan dhaqanee gaafatanee nama inni erge gaafatanee warri sun jennaani warra hidhaa keessa jiru hundaa gadi yaasi. Pre-conditionii tokko malee waliin teennee haasofnaa.
jedhaniin. Isaayyaasuu irra nama akka lubbuu fixan itti ramadane nama 53 hagam rashamsiisaneeti Amaaraa dhume jedhaneeti masaraa mootummaa keessatti taasisaa ta'anii innillee waliin bu'aa ture. Ganama su achiin ka'eeti Tigraay irra waraana labse. Bakka Jawaari bahu Abiyyoo ifi fannise filata. Maaliif jennaan namni isa challenge tolchuu danda'u akka inni ilaaletti baay'een jira namni isa challenge tolchuu namni isa caalu. Garuu inni akka Abiyyi ilaalutti namni akka isaa sanii namni akka Jawaari Mahammadiin challenge tolchuu danda'u hin jiru jedhee waan murteeffateef. Kanaaf kana dida. Didus ammoo gara tokkollee dhaquu hin danda'u. Abiyyi hiree isaa hiree Mangistuu Hayilemaariyaamii taate waan dhibiin taate tiyyatan. Ulfaadha wayyama. Ulfaadha wayyama daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo sagantaa guyyaa har'aatii qopheeffanne xumurree jirra. Sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagatti nu oolaa isiniin jenna. Gumii bokkoo laayikii fi sheerii gochuun dagatina. yuutuubii gumii bokkoo illee subscribe godhaa. Oromoo keenna waluma qabna. Waan biraan qabu Oromoon wal qaba. Kanaafuu Oromoon subscribe gochaa fi laayikii gochuudhaan gumii bokkoo yuutuubiisis gumii bokkoo feesbuukiin laayikii fi sheerii gochuudhaan uummata biraa bilaalee nu gahaa jenna. Ulfaadhaa wayyamaa isiniin jenna.